Attam jirtu dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa dhagaan waaqayyoo iddoo isin jirtanitti hunduma keessanii wajjin ta'u waaqayyoon guddifnee galateeffannaa waaqayyo torban kana guutummaatti nagaadhaaf fayyaatti hunduma keenya eegee geggeessee har'aa waan nu geef maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Warri torban kana rakkina garagaraa qoramsa garagaraa keessa darbitanis baga waaqayyo moo'icha isinii kennee har'aan isin ga'een isiniin jedha. Biyyi lafaa iddoo rakkinaa iddoo qoramsaa iddoo gidiraati. Gooftaan nama biyya lafaa keessa jirtanitti rakkinatti jiraattu. Kanaaf namoonni rakkina garagaraa, gidiraa garagaraa, dhukkuba garagaraa, sodaa garagaraa jala dabartanii waaqayyo moo'icha isinii kennuu isaatiif maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo dubbii waaqayyoodhaa dhageenya torban sadan darban keessatti namoonni dhaggeeffataa turtan akkuma beektanii yaada waaqayyoo beekuu isa irratti dubbii waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalaa turre. Har'as torban arfaffaa kana isuma itti fufneetu ilaalla yaada waaqayyoo beekuu isa jedhutu ilaalla. Yeroo jalqabnee raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8-9 irraa dubbifneetu jalqabne. Maal jedhaa karaa raajichaa waaqayyo yeroo dubbatu yaadni koo yaada namaarraa jedhe karaan koos karaa namaarraa hamma waaqni lafarraa fagaatutu akkasuma fagaataa jedhe. Egaa isa fagoo ta'e yaada waaqayyoo kana akkamittiin argachuu dandeenya isa jedhutu immoo torbanarraa walii wajjiniin kaafne. Isumatti fufna garuu waaqayyo kan nu barsiisuuf mataa keenya gadi qabanneetu ija keenya julunfannee waaqayyoon kadhanna. Si galateeffanna yaa waaqayyo abbaa keenya waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa. Karaa ilma kee karaa Kiristoos Yesuusiin biyya lafaa waan ofitti araarsiteef yaa waaqayyo karaa ittiin namoonni jireenya bara baraatti galanis ilma kee Yesuus Kiristoosiin waan qopheessiteef isa immoo kennaa gootee hunduma keenyaaf waan laatteef maqaa isattiin jaallatamne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara amma bara baraatti waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kee dhaga'uudhaafitu yaa waaqayyo iddoo kana jirra. Sagalee keetiin dubbii keessa barreeffamee jiruunitu yaada kee biyya lafaatti mul'ifta. Nuyis yaada kee arguu barbaannaa gooftaa. Kanaafuu dhowwaa malee iddoo nuyi jirrutti humna dubbii keetii gara keenyatti ergitee nutti dubbachuun humna dubbii keetiinis immoo jireenya keenya jijjiiruun jaalala kee haa ta'u. Lafatti yaa waaqayyo dhaggeeffatoonni ta'anii si dhaggeeffataa jira hundumaa irratti ulaan bantii waaqaa baname hafuurri qulqulluun iddoo sanatti gadi bu'ee gurra namootaa qalbii namootaa akka inni banu yaada namootaa waaqayyo gara keetti akka deebiftu argamuun kees iddoo sanatti ulfinaan akka ta'u hojii diinaaf yaada diinaa naannoo sanaa diigdee yaa waaqayyo sammuu namootaaf qalbii namootaa bantee ofii keetii yaa waaqayyo sagalee kee tokkoon keenyatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Kan hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Anis garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf na gargaari. Maqaa isaatiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Haaleluyyaa. Torbanarraa yaadatu yoo ta'e karaa ittiin waaqayyoo biyya lafaatti yaada isaa mul'isee walii hojii ilaaluu jalqabne qabxii shanitu walii wajjin ilaallaa. Inni tokkoffaanii karaa dubbii isaa isa barreeffamee jiru kanaati inni torbanarraa yeroo dubbanne dubbiin waaqayyoo kun hafuura qulqulluudhaan barreeffame namoota 40 namoota waaqayyootu hafuura qulqulluudhaan geggeeffameetu barreesse. Egaan dubbiin kun yaada waaqayyoodhaatu biyya lafaatti hima jechuudha. Yoo biyyi lafaa guutummaan akka kanatti jiraatte yaada waaqayyootiin bulti yaada waaqayyootiin geggeeffamti silaa biyyi lafaa kun iyyuu jannata fakkaatti jenneetu walii wajjiniin ilaalle utuu akka dubbii kanaatti jiraanne jal'inni hammeenyi cubbuun ajjeechaan ejji xuraa'ummaan garagaraa biyya lafaarraa badeetu biyyi lafaa iddoo ulfinni waaqayyoo guutummaatti itti mul'atu taate silaa utuu maal ta'e utuu namni hundumtu namni biyya lafaarra jiraatu biliyoona 7 ol kan ta'u namni lakkoofsaanii isaan kana utuu itti jiraataniiti silaa biyyi lafaa jannata taati waliin jenne gaa torbanarraa. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 10 hamma 11 tattanii yoo ilaaltanii bokkaan waaqarraa yeroo roobu lafa jiisee utuu waan biqilchin erga biqilchee booddee immoo isa facaasuuf sanyii isa nyaatuuf immoo buddeenatuun kennini akka ol hin deebine dubbiin koo waan itti ergame hojjeta malee akkasumatti gara kootti hin deebi'u jedhee waaqayyo karaa raajicha Isaayyaas dubbate. Kanaaf dubbiin waaqayyoo kun walumaa galatti waan itti ergame qaba jechuudha. Ergaa qaba dubbiin waaqayyoo kun hojjechuudhaaf waan dhufe qabachuudha. Isa sana mootuun hojjetin ol hin deebi'u jedha Isaayyaas. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaaf yaada keenya isa fagoo yaada waaqayyoo irraa isa fideetu yaada waaqayyoo wajjin tokko gochuudhaafitu ergame jechuudha dubbiin waaqayyoo kun.
galanni kan waaqayyoo haa ta'u. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12-13 saxxanii yoo laaltanii dubbiin waaqayyoo kun jiraataadha, lubbuu qaba jechuusaati. Du'aa miti, waan hojjechuu hin dandeenye miti, jiraataadha. Humna hojjetu immoo of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qara qabu immoo caala, hafuuraaf lubbuu immoo gargar baasuu danda'a. Yaada garaa namaa keessa jirus qoreetu beeka jedheetu dubbata. Dubbiin waaqayyoo iddoo sanatti immoo Phaawulos immoo Xiimotewosiif yeroo barreessu ergaasa isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irratti yoo laaltanii dubbiin waaqayyoo kun leenjisuu akka danda'u, dubbiin waaqayyoo kun barsiisuu akka danda'u, dubbiin waaqayyoo kun balleessaa hubachiisuu akka danda'utu barsiisa Phaawulos immoo Xiimotewosiin. Kanaaf namoota yaada isaanii keessaa baasee yaada waaqayyootti leenjisuu danda'a jechuudha. Amala isaanii hin qabne qabaachisuu danda'a. Namni hundumtuu amala Kiristoosiin akka qabaatan waaqayyoo barbaada. Amala barbaadu sanatti dubbiin waaqayyoo kun namoota leenjisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni mana barumsaa dhaqee leenjifamee namni wallaalaan beekaa ta'e akkuma bahu dubbii waaqayyoo kanas ganamaa galgala yoo dubbifne inni jireenya keenya leenjisuu akka danda'utu walii wajjin ilaalle. Ittuma fufnee lammaffaa irratti immoo karaa hafuura qulqulluudhaan waaqayyoo biyya lafaatti yaada isaa mul'isaa jenne. Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 irraa dubbifnee irra yaadattu yoo taatanii isan keessa deebi'ee dubbisa. Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 irraa waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada waaqayyoo isa gadi fagooyyuu qoree bira hin ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasuma hafuura waaqayyoo malee eenyullee yaada waaqayyoo hin hubatu jedheetu dubbata. Hubachuu hin danda'u jedha Phaawulos. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'iseedha. Waa'ee Kiristoos Yesuusiin misraachoo wangeelaa, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee waan waaqarraa attamitti barreedhe mana barumsaa iddoo akkasii dhanneetu barreen jedhe. Yookaan immoo abaluun jala teenyeetu barreen jedhu. Isa kana kan nutti mul'ise hafuura waaqayyootiin. Hafuurri waaqayyoo waa mul'ise jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Namoonni hafuura waaqayyoo jireenya keessan keessaa qabdanii hafuurri waaqayyoo sun waa isinitti mul'isa. Waldaan hafuura waaqayyoodhaa qabdu hafuurri waaqayyoo waldaatti waan dhokataa itti mul'isa. Hojiin hafuura qulqulluudhaa waa mul'isuudha jechuudha. Waa mul'isu. Kanaaf kana hafuura waaqayyootu nutti mul'iseedha Phaawulos. Hafuurri waaqayyoo waan hundumaa qoree beeka. Isa gadi fagoo yaada waaqayyoo iyyuu jedha. Eenyuyyuu hafuura waaqayyootiin malee yaada waaqayyoo hubachuu hin danda'u. Firoota koo yaada waaqayyoo hubachuu barbaaddu? Yaada waaqayyoo hubachuu barbaaddu yoo ta'e yaada waaqayyoodhaa kan namatti mul'isu hafuura waaqayyooti. Hafuura qulqulluu of keessaa akkasin qabaattan barbaada waaqayyo. Yeroo isin hafuura qulqulluudhaan guutamtan, yeroo isin hafuura qulqulluu sana argattanii, yeroo sana hafuurri qulqulluun gara keessan dhufe maal isin godhaa? Isa gadi fagoo ta'e yaada waaqayyoodhaatu isinitti agarsiisa. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Eenyuyyuu jedhe, eenyuyyuu nama tokko hubachuu hin danda'u waan inni yaadu. Kan isa beeku isa keessa jiru hafuura sana duwwaadhaan. Ana keessa waan jiru yaada kan beeku isuma na keessa jiru hafuura sana duwwaadha. Akkasuma isa waaqayyoon keessaa jiru hafuura malee namni tokko waaqayyoon beekuu hin danda'u jedha. Hafuurri sun waaqayyo keessaa ba'eetu dhufa. Kanaaf yaada waaqayyoodhaa beeka. Kanaaf yaada waaqayyoo nutti hima. Hafuurri qulqulluun sun inni iyyuu waaqayyoodha. Akkuma waaqayyo abbaan waaqayyoo ta'e, akkuma waaqayyo ilmi waaqayyoo ta'e, waaqayyo hafuurri qulqulluunis waaqayyoodha. Sadii qaama sadii dhanna tokko, dhanna sadii yaada tokko qaba waaqayyo. Yaada gargar ba'aa hin qabu. Hafuurri qulqulluun yaada tokko, ilmi yaada tokko, abbaan yaada tokko miti. Sadiitti yaada tokko qabu, karoora tokko qabu, sagantaa tokko qabu. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluun yaada waaqayyoodhaa nutti hima jechuudha. Galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf hafuura qulqulluutu nu barbaachisa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26-27 irra yoo dubbifne, Roomee boqonnaa 8 26-27 irraa ka'eedha. Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaaree nuyi maal kadhachuun akka nu barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen
nuuf in kadhata. Hafuurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif in kadhata. Waaqayyoonni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaa hin beekaa jedheetu dubbata. Phaawulos ergamaan warra Roomeetti yeroo dubbatu hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaaree jedha. Nu gargaaree nuyi maal kadhachuu akka nu barbaachisu hin beeknu jedha. Garuu hafuurichi maal godha jedha? Dadhabbii keenyatti nu keessa taa'eetu aadaa jira. Yeroo aadu jechaan nuyi mul'isuu hin dandeenyu, waan akkasii jedhee nuu kadhataa jira jennee beekuu hin dandeenyu. Garuu inni immoo waan nu barbaachisu waan beekuufi isatu nuu kadhataa. Hafuurri qulqulluun sun dhufee nu keessa taa'ee waan nu barbaachisu, jaalalli waaqayyo nurratti maal akka ta'e, yaadi waaqayyo nurratti maal akka ta'e beeka sababa ta'eefi akkaataa yaada waaqayyoo sanatti nuu kadhata jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Akka karoora waaqayyootti nu uume hafuurri waaqayyoo sun waan beekuuf, ajandaan waaqayyoo nurra jiru maal akka ta'e hafuurri waaqayyoo sun waan beekuuf, gara kamitti akka nuyi deemnu hafuurri waaqayyoo sun waan beekuufi akkaataa isa yaada waaqayyoo keessa waa'een keenya jiru sanaattitu nuuf kadhata jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Kanarraa kan hafe nuyi maal jennee akka kadhannu hin beeknudha. Kadhannaan jechootuma toora galchanii kadhachuu miti. Kadhannaan jechoota mimmi'aa wal qixxeessanii dubbachuu miti. Kadhannaa jechuun kadhannaan akka yaada waaqayyootti kadhachuu jechuudha. Waaqayyo kadhannaa akka yaada isaatiitti kadhatamu duwwaatu dhaga'a firoota ko. Ilmaan Zabdiyoos lamaan gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqanii haati isaanii maal jetti? Haati ilmaan Zabdiyoos lamaanii yaa gooftaa jettee waan ansi kadhadhu maaloo nan dhowwatin jetteen maal kadhachuu barbaaddaan naani yeroo dhaqxee mootummaa kee irra teessu ijoollee koo kana lamaan tokko mirga keetiin tokko immoo bitaa keetiin kaa'i jennaan isin waan kadhattan hin beektanidha gooftaan. Namni waan kadhatu hin beeku firoota ko. Isaan waa'ee aangoo, waa'ee taayitaa, waa'ee bulchiisa ta'u, waa'ee ministeerota keessaa tokko ta'uuti wanti isaan gaafatan. Waa'ee biyya Israa'el irratti mootii ta'uuf geggeessaa ta'uuti. Yaada waaqayyoo isaan irra jiru immoo ambaasaaderii waaqayyoodhaa ta'anii biyya lafaa guutummaadhaan wangeela akka ga'anidha. Wanti isaan kadhatan waan xinnoodha. Yaada waaqayyoo irra jiru garuu waan guddaadha. Isaanii sanyiidhuma tokko gidduutti, saba tokko gidduutti geggeessaa ta'uudha. Geggeessaa ta'urra kan caalu immoo ambaasaaderii mootummaa waaqayyoo ta'anii mootummaa waaqayyoo bakka bu'anii biyya lafaa guutummaadhaan wangeela ga'utti immoo waamamani. Etuu yeroo sana bulchitoota yookaan geggeessitoota Israa'el keessaa tokko ta'aniiru ta'eeti gaafa isaan du'an seenaan isaanii achumaan hafa. Amma ammaatti garuu macaafni qulqulluun waa'ee isaanii dubbata. Waan isaan barreessan, waan isaan jedhan, waan isaan hojjetantu dhaloonni wal hirkaa fuudhee waggaa 2000 kanaaf lallabe. Wanta seenaa qabu, wanta guddaatti waaqayyo isaan barbaade. Isaan garuu waan xinnootti of daangessanii. Kanaaf firoota koo waan kadhannu hin beeknu nuyi. Si'a tokko wanti nuyi kuni guddaadha jennee kan ija waaqayyoo duratti xinnoodha. Si'a tokko isuma kana duwwaanaa kenni malee kan biraa sin rakkisu inni nuyi jennee kadhannu waaqayyo duratti huuba waan hin taane waan xinnoo ta'etu argama. Kanaaf hafuurri waaqayyoo sun yeroo dhufu garuu maal jennee kadhachuun akka nurra jirutu nutti hima. Nu keessa taa'eetu waaqayyoon nu kadhata. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti xaxxanii yoo laaltanii bartoota isaatiif akka kadhate gooftaan. Hafuurri qulqulluun ammoo darabee isaa dhufee biyya lafaarra jira. Maal godha? Tokkoffaan hojiin hafuura qulqulluudha kiristiyaanotaaf waaqayyoon kadhachuudha. Tajaajiltootaaf waaqayyoon kadhachuudha. Siif waaqayyoon kadhachuudha. Ala taa'ee sii kadhachuun barbaadu. Si keessa taa'ee sii kadhachuu barbaada. Kanaaf hafuurri qulqulluun yaada waaqayyoo nutti hima. Yaada waaqayyoo nutti agarsiisa. Roomeedhuma boqonnaa 8 kana lakkoofsa 14 irratti yoo laaltan immoo akka jedha. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu jedha Phaawulos ergamaan warra Roomeetiin. Isaan ilmaan waaqayyootiin, isaan ijoollee waaqayyootiin. Ijoollee waaqayyoo kan nama godhu mallattoonni guddaan maal yoo jettanii hafuura waaqayyootiin geggeeffamudha. Namoonni hafuura waaqayyootiin hin geggeeffamne immoo isaan maal yoo jettanii ilmaan waaqayyoo miti. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmaan seexanaati jechuudha. Har'a hafuura waaqayyootiin geggeeffamtamoo hafuura waaqayyootiin hin geggeeffamtoot. Hammam dubbii waaqayyoo kana jechoota isaatiin guutamtee yoo jiraatte hafuura qulqulluu garuu of keessaa hin qabdu yoo taate.
Hafuura qulqulluurraa hin dhalanne yoo taate homaa yaada waaqayyoodhaa beekuu hin dandeessu. Eeyyee kun yaada waaqayyoo dubbata. Haa ta'uyyuu malee ammas waaqayyo hafuura qulqulluu barbaada. Hafuura qulqulluudhaan barreeffame, hafuura qulqulluudhaan hiikama. Kunumtuu hiikamuudhaaf hafuura qulqulluu si barbaachisa. Akka beekumsa namaatti yoo hiikte, akka yaada namaatti yoo hiikte, gara yaada waaqayyootti sin geessu macaafi qulqulluun kun. Kanaaf firoota koo warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman isaan ijoollee waaqayyooti. Israa'eloonni yaadattu yoo taatanii yeroo biyya Gibxi keessaa ba'anii gara Kanaanitti adeemuu yeroo jalqabanii waaqayyo waan ittiin isaan geggeessu tokko isaanii kenne. Innis guyyaa guyyaa utubaa duumessaatiin isaan geggeessa. Utubaan duumessaa suni tokko gaaddisa isaanii ta'a aduun akka hin gubnetti, lammaffaa immoo isaan geggeessa. Galgala immoo utubaa geeddareetu utubaa ibiddaa fida waaqayyo. Utubaan ibiddaa sun tokkoffaa isaan geggeessa, lammaffaa immoo ifa isaanii kenna. Ifa utubaa sanaatiinitu jiraatu. Egaa Israa'eloonni dhaqanii iddoo tokko yeroo buufatanii hamma duumessi sun yookaan amma utubaan ibiddaa sun iddoo sanaa socho'utti iddoodhuma sana taa'u. Gaafa inni ka'ee socho'uu jalqabu isaan maal gochuu jalqabu? Dunkaana isaanii diiganii qodaa isaanii walitti qabataniitu adeemuudhaaf ka'u jechuudha. Ji'a tokko as teenyaa, ji'a lama as teenyaa, ji'a sadii as teenyaa hin jedhani. Har'a gama sana ceenee bullaa hin jedhani. Yaada ofii isaanii, karoora ofii isaanii hin qabani. Ajandaa mataa isaanii hin qabani. Utubaa duumessaatiif utubaa ibiddaa sana ilaalu. Yeroo utubaan ka'u ka'aa jechuu isaati waaqayyo jedhaniitu ka'u. Lakkii har'a dadhabneerra jedhanii hin didani. Haleluuyaa. Waaqayyo firoota koo bara akkasii keessa nu haa galchu. Har'a dadhabneerra hin jedhani. Har'a sagantaa akkasiin qabaa hin jedhani. Har'a wayitan biizii ta'ee jira hin jedhani. Har'a haala ijoollee kootu mijataa miti hin jedhani. Har'a haala manaa kootti tolaa miti. Har'a abbaa manaa kootti tolaa miti hin jedhani. Wanti isaan dhowwu hin jiru. Ka'anii dhumatu gaafa duumessi waaqayyoo ka'u duukaa deemuutti ka'u. Haleluuyaa. Firoota koo har'a immoo isa duumessa caalu waaqayyo baraka koo haaraa kana keessa hafuura qulqulluu ijoollee isaa keessa kaa'e. Kanaaf warra hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii isaan ijoollee waaqayyooti. Eessatti nu geggeessa hafuurri waaqayyoo kun yoo jettanii gara yaada waaqayyootti nu geessa. Yaada keenya keessaa nu fuudheetu yaada waaqayyoo biraan naqeetu nu ga'a. Yoo hafuura qulqulluu kana duukaa tole jennee geggeeffamne dhannee yaada waaqayyoo wajjin of agarra jechuudha. Yaada waaqayyoo biratti, yaada waaqayyoo keessatti of agarra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 5 hamma 14 xaxanii yoo laaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos yoon deeme isinii wayyaa. Sababiin isaa yoon deeme hafuura qulqulluun dhufee isinirra buufata. Utuun jiru garuu hafuurri qulqulluun isinirra hin buufatu. Hafuurri sun immoo yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geggeessa. Waan isin amma hin beekne isin barsiisa. Waan isin kanaan dura dhageessan, waan isin kanaan dura beektan immoo isin yaadachiisa. Sababii cubbuutiif immoo biyya lafaa in ifataan. Yeroo isin karaarraa gortanii ifateetu karaatti isin deebisa. Biyya lafaatti cubbuu see himaa. Jal'ina see hammeenya see itti himaa. Har'a waldaa kiristaanaa keessa xuraa'ummaa gurguddaatu galee jira. Maaliif kun galee? Hafuura waaqayyootu gadi ba'e. Hafuurri waaqayyoo hin jiru sababa ta'eef wanti isaan ifatu, wanti isaan ceepha'u. Har'a waldaa waaqayyoo keessatti dhiirri wal fuudhaa jiru. Dubartiiniif dubartiin wal fuudhaa jiru. Xuraa'ummaan gurguddaan geggeeffamaa jira. Hanni guddaan geggeeffamaa jira. Ejji guddaan geggeeffamaa jira. Halalummaaniif xuraa'ummaan mana waaqayyoo keessatti geggeeffamaa jira. Of tuulummaan na caalaan na beekaan mana waaqayyoo keessatti geggeeffamaa jira. Holqa hattuu ta'eera manni waaqayyoodhaa har'a. Sababiin isaa maaliif? Hafuura waaqayyoodhaa gadi baasanii kan isaan ifatu hin jiru, kan isaan ceepha'u hin jiru. Wanti hundumtuu gaarii isaanitti fakkaatee akka jaalala isaaniitti jiraataa jiru. Geggeessitoota waldaa na dhaggeeffadhaa. Hafuura waaqayyoodhaa waldaa waaqayyootti deebisa. Hafuura waaqayyoo dhaggeeffadhaa, saba waaqayyoo geggeessa. Yeroo sana waaqayyoo gara jaallatetti isin geggeessa. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri sun yeroo dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Waldoota torbaniif ergaa barreeffame mul'ata Yohaannis irratti yoo laaltanii gara dhumaa irratti waldaa torbaniin wanti jedhame namni gurra qabu yoo jiraate isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Namni maal qabu? Namni gurra dhaga'u qabu yoo jiraate gooftaan.
isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu waldoota Eeshiyaa xinnoo keessa turanii bara jarraa jalqabaa keessa hafuurri qulqulluun waan ittiin jedhu akkuma qabaate har'as waldaa hundumaatiin hafuurri qulqulluun waan jedhu qaba. Waldaa kiristaanaa biyya lafaarra jirtu hundumaatiin hafuurri waaqayyoo waan jedhu qaba. Kanaaf yoo hafuura waaqayyoodhaa dhageessan isin hafuurri waaqayyoo gara yaada waaqayyootti isin geggeessa. Yeroo sana yaada namaa keessaa baatanii yaada waaqayyoodhaa hojjechuu dandeessu. Hamma hafuura qulqulluu kana argattanitti Yerusaalemiin bayinaa jedhe gooftaa Yesuus. Firoota koo hafuura waaqayyoodhaa dheebodhaa, hafuura waaqayyoodhaa beelaa. Daadhii dhugaatii nama macheessu yookaan daadhii wayiniitiin hin machaa'inaa jedhe Phaawulos warra Efesooniin hafuura qulqulluudhaan machaa'an. Barri kun bara hafuura qulqulluuti. Bara namni yaada isaatiin machaa'u miti. Bara namni badhaadhummaadhaan horiidhaan machaa'u miti. Bara namni rakkinaanis machaa'u miti. Nama tokko tokko rakkinatu macheessa. Nama tokko tokko quufatu macheessa. Badhaadhummaatu macheessa. Nama tokko tokko cubbuutu macheessa. Nama tokko tokko qannootu macheessa. Waan kamiin iyyuu akka nuyi machoofnu hin barbaadu. Machiin eeyyamame bara kana keessa tokko duwwaadha. Innis hafuura qulqulluudhaan machaa'uudha. Haleluuyaa. Namoonni hafuura waaqayyootiin machaa'ani. Namni yeroo machaa'u akkaataa barbaadetti haasaa miti. Waan dubbachuu barbaade dubbata miti. Humna machiisanatu, humna dhugaatii sanatu dubbachiisa. Sirreessee qajeelchee adeema miti. Gara barbaadetti humni dhugaatii sanaa fuudhee adeema. Yeroo hafuura waaqayyootiin guutamnu nuyi gara barbaannetti adeemna miti. Hafuurichatu gara barbaadetti nu fuudhee adeema. Waan barbaanne haasofna miti. Hafuurichatu dhufee nuun haasaa. Guutamaa jedhe hafuura waaqayyootiin. Xiqqi jennee akka nuyi guutamnu barbaada. Hir'uudha taanaani yaada namaatu itti dabalama. Hir'uudha taanaani waan biraatu dhufee itti naqama. Qodaa hir'uutti abbaa argetu waatti naqa. Qodaan guutuudha taanaan garuu wanti biraatti yoo dabalame iyyuu irra hin dhangala'a malee keessa lixuu hin danda'u. Obboleessa koo obboleettii koo akkati hafuura isaatiin guutamtu barbaada Waaqayyo. Yeroo sana hafuurri Waaqayyoodhaa gara yaada Waaqayyootti si geessa. Sadaffaa karaa nu ittiin yaada Waaqayyoo agaruun sadaffaani karaa kadhannaati. Kadhannaa keessa namoonni yaada Waaqayyoo argu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 yoo laaltanii gooftaan Yesuus Kiristoosiin bartoonni isaa maal jedhuuni yaa barsiisaa jedhaniin bartoonni Yohaannis kadhannaa beekuu jedhani. Nuyi garuu kadhannaa hin beeknu. Kanaaf kadhannaa nu barsiisi jedhanii gaafatanii. Tole jedheetu kadhannaa isaan barsiise. Yeroo isaan barsiise boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti yoo laaltan maal jedhaa kadhadhaa gara gidduutti jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma immoo lafarratti haa ta'u jedhaatii kadhadhaa jedhe. Abeet attam dinqiidha kun. Maal jedhaa kadhadhaa jedhe yaa Waaqayyoo jaalalli kee waaqarratti akka ta'e yaadni kee guutummaatti waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u jedhaa kadhadhaa jedhe. Akka itti akka nuyi kadhannu barbaada. Jaalalli Waaqayyoo dhufee biyya lafaa guutummaa akka inni dhuunfatu. Jaalalli Waaqayyoo dhufee biyya lafaa guutummaa akka inni dhaalu. Akka ittiin akka nuyi kadhannu barbaada Waaqayyo. Kadhannaan qulqullootaa kana ta'utu irra jira firoota ko. Maanni har'a kadhannaan keessan gooftaani kadhannaa bartoonni kadhannaa nu barsiisanii gooftaa gaafannaani akka itti kadhadhaa. Haleluuyaa. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo jaalalli Waaqayyoo biyya lafaa akka inni guutu Waaqayyoon kadhadhu. Saba biyya Itoophiyaa guutummaa jaalalli Waaqayyoo akka dhaalu. Biyya Afrikaa guutummaa, biyya Awurooppaa guutummaa, Eeshiyaa guutummaa, Noorzii fi Saawuz Ameerikaa guutummaa, Awustiraaliyaa guutummaa, biyya lafaa bitaadhaa amma mirgaatti fuuldura amma dudduubaatti yaadni Waaqayyoodhaa akka dhaaluuf. Geggeessitoota irratti mootota irratti yaadni Waaqayyoo akka dhufuuf. Abboota bizinesaa irratti yaadni Waaqayyoodhaa akka dhufuuf. Xixinnayyoota irratti gurguddoota irratti yaadni Waaqayyoo akka dhufuuf. Dhiira irratti dubartii irratti yaadni Waaqayyoo akka dhufuuf. Lafa hundumaa irratti biyya hundumaa irratti sanyii hundumaa irratti afaan dubbatamu hundumaa irratti yaadni Waaqayyoodhaa akka dhufuuf. Akka nuyi kadhannu barbaada Waaqayyo. Biyyi lafaa yaada Waaqayyoon akka isheen guuttuuf. Akkasin kadhattan barbaada Waaqayyo. Waaqarratti yaadni namaa hin moone. Waaqarratti yaadni seexanaa hin moone. Waaqarratti yaadni biraan hin moone. Lafarratti garuu yaada baay'eetu mo'ee jira. Akkuma waaqarratti yaadni Waaqayyoo mo'e lafarra akka inni dhufuuf kadhadhaa jedhe gooftaan. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 36 kaatanii yoo laaltanii iddoo dhaabaa Geetsemaaneetti gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo qabamuudhaaf jedhe dhaqee kadhate. Abbaasaa wajjin haasaa ture. Maal jedha ture? Yaa Waaqayyo hin danda'ama yoo ta'e jedhe xoofoon kun utuun hin dhugina darbuun. Jaalalli gooftaa maanni utuun dhugina akka darbuudha yoo danda'ama ta'e.
garuu jaalala koo miti jaalalli kee haa ta'u. Si'a sadii kadhate halkan guutummaa keessatti si'a sadanuu yeroo kadhatu jaalala isaa itti himee jaalala abbaa isaatii immoo gaafata ture. Jaalalli Waaqayyoo garuu xoofoon sun utuu hin dhugamiin akka darbatu hin taane xoofoon sun akka dhugamu barbaada ture Waaqayyo. Maal jechuudhaan Iyyasuus Kiristoos akka inni dhiphatu, akka inni reebamu, akka inni fannifamu, akka inni du'u barbaada ture Waaqayyo. Sababiin isaa maaliif du'a isaatiin namoota baay'eetu jireenya argachuudhaaf jedha waan ta'eef, anaaf isintu jireenya argachuudhaaf jedha sababa ta'eef du'a ilma isaa irratti murteesse Waaqayyo cubbuu biyyi lafaa guutummaan hojjette. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos iddoo sanatti dafqa dhiigaa coccobseetu kadhata turedha. Hamma dhiigi keessaa ba'utti akka dafqaatti kan Gooftaa Iyyasuus Kiristoosin dhiphiseef yaaddesse yoo jiraate waa'ee dhuma fannoo miti. Fannoo yoo ta'e namni kan biraan namoonni isa booddee fannifaman baay'een jiru. Bartoonni isaas fannifamaniiru. Warra akka Phexros fannifamaniiru. Har'as yakka garaagaraa dalaganii namoonni fannifaman jiru. Namoonni fannifaman jiru. Jabana kana keessa namoonni fannifaman iyyuu baay'een jiru yakka dalaganiif. Gidiraa gurguddaa biyya lafaa irratti fidaniif namoonni fannifaman jiru. Garuu wanti isa sodaachise maanni cubbuutu dhufee sarara taa'uudhaaf jira. Inni Waaqayyoo ture waan ta'eef, inni Waaqayyoodha waan ta'eef, inni qulqulluudha sababa ta'eef cubbuu baachuu hin danda'u. Isa ulfaate Gooftaatti. Cubbuu baachuutu jibbisiiseen, cubbuu baachuutu itti ulfaate, cubbuu baachuutu dafqa dhiigaa keessaa baase malee dhiphinuma isaa miti. Haa ta'u iyyuu malee cubbuu namootaa fuudhee irra kaa'uun jaalala Waaqayyoodhaa ture. Kadhannaa keessa jaalala Waaqayyoo kana bareegaa Yesuus humna argate, humna ittiin cubbuu kana baatu, humna ittiin naqee gatii kana baasu ayyaana argate. Kadhannaa keessa yaadi Waaqayyoodhaa isinitti mul'ata. Phaawulos ergamaan karaa Damaasqoo irra deemaa jiru Gooftaan ifa guddaan itti mul'atee erga lafa dha'ee booddee Gooftaa ta'uusaa erga argee booddee erga baree booddee akka maal godhu barbaaddaa jedhee gaafateen. Maal godhu yaa Gooftaa jedhanii Waaqayyoon gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Qolaasiyaas isa dura Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti yoo ilaaltan Phaawulos ergamaan warra Qolaasiyaasiin erga waa'ee keessan dhageenye jaalala isin qabdani Gooftaatti amanuu keessani jabaachuu keessan erga dhageenye booddee waa'ee keessan kadhachuu gargar hin kunne jira. Waa'ee maalii kadhannaa? Fedhiin Waaqayyoo akka inni isinitti mul'atu, isinis immoo ogummaadhaa fi hubannaa hundumaatiin akka isin guutamtaniif waa'ee keessaniif Waaqayyoon kadhachuu gargar hin kunne jira. Firoota koo Waaqayyoon akka nuyi kadhannu barbaada. Jaalalli isaa akka nutti mul'atuuf. Kanaaf tokkoffaan karaa dubbii Waaqayyoo, lammaffaan karaa hafuura qulqulluu, sadaffaan karaa kadhataa yaada Waaqayyoo nutti mul'ata. Torbanarraa isa arfaffaa fi shanaffaa itti fufna. Waaqayyoon dhuma keessana eebbisu. Dubbii Waaqayyoo kana warri dhageessanii, dubbiin Waaqayyoo kun garaa keessanitti kan isinitti bu'e, booddee keessan kan deebitan Gooftaa wajjinitu deemtanii, har'a garuu Gooftaa duukaa deemuu kan barbaaddani. Namoonni haaraan immoo Yesuusin hin beekne, Gooftaa kana dhugeeffattanii, Gooftaa jireenya keessanii godhatanii fudhachuu kan barbaadan yoo jiraatani, isin gara waldaa kiristaanaa dhaqaa boori. Waaqayyo Gooftaan macaa isin eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Torbanarraa deebinee dubbii Waaqayyootiin wal agarra. Ammasitti yaadni Waaqayyoo kan isinitti mul'atu Waaqayyoo kadhadhaa. Hafuura qulqulluudhaaf laphee keessan banaa. Hafuura Waaqayyoo jireenya keessan keessatti waamaa. Dubbii Waaqayyoo kana ganamaa galgala dubbisaa. Dubbiin Waaqayyoo kunis yaada Waaqayyoo isinitti hima. Waaqayyo isin eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Hamma torbaadhaatti nagaatti naa tura. Haaleluyyaa. Innum tu na jallati oti, innum tu na fo.